Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageessisaan ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa oomatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi abdiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa hoomaa bulchiinsa magaalaa Sootalluutti Haamsaa 17/2026 barii barraaqan mooraa diinaa itti seenuun dahannoo itti cabsuun weeraree du'aa fi madoon adabuun injifannoo galmeessuu beeksisee jira. Tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatame kanaanis hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee AK-15 hidhannoo guutuu waliin akkasumas qophiilee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisuu beeksisee jira. Akkuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Diggaa fi Guutoo Giddaa keessatti waraana biltiginnaa adabuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa caamsaa 17/2026 godina Wallagga Ba'aa aanaa Diggaa ganda qotee bulaa Arjoo Oddoo Addaa Daaphoo jedhamutti loltoota biltiginnaa daandii gubbaa dhaabbattee konkolaataa sakatta'aa turte irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen injifannoo boonsaa gonfatee jiraachuu beeksise. Tarkaanfii bakka kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irraa tokko battalatti ajjeese qawwee AK-1 dugda ishee irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyuma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga Ba'aa aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaa iddoo addaa Boolloo jedhamutti ergamtoota biltiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaate rasaasan akaa'ee baarudaan macheessuun du'aa fi madoon adabee ari'ee gugsuun bakka isheen irraa bobbaatetti deebisuu beeksisee jira. Kana malee abdii fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba ba'aa Oromiyaa caamsaa 17/2026 aanaa Gunaa ganda Moollamee Arjoo iddoo addaa Qabrii Abbaa Maanzaa jedhamutti loltoota biltiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaate haleelee bulchiinsaaf nageenya dabalatee 4 battalatti ajjeesuun 3 madeessee kan irraa hafte ari'uun of duuba deebisuu beeksisee jira. Bulchiinsa fi nageenyi guyyaa har'a harkaa gootichatti du'ee kun Jamaal Hasan nama jedhamu yoo ta'u nama akka malee uummata hiraarsaa ture ta'uu fi dhalataa gandichaa akka ta'e jiraattonni hooggansa waraana bilisummaa Oromoo bakkichaaf gabaasanii jiru. Qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kan kaffalee obbo Walda Yohaannis Hundee du'aan addunyaa kanarraa boqochuun barame. Bara 1944 godina Arsiitti kan dhalatan obbo Walda Yohaannis umurii isaanii harka guddaa qabsoo Oromoo keessatti dabarsuu seenan isaanii dubbata. Bara 1971 yeroo sanatti yuunivarsiitii Haayila Sillaasee kan jedhamu yuunivarsiitii Finfinneetti barumsaaf seenanii achitti warraaqsa barattoota Oromoo keessatti hirmaannaa jabaa qabu ture. Bara 1975 hanga 76tti yeroo sanatti duula Idgat Bahibrat jedhuun wallotti dhaabbata gargaarsa namoomaa waliin hojjetanii uummata beelli muddate gargaaraa turan. Sana booda bara 1976 yuunivarsiitiitti deebi'uun hanga bara 1977tti warraaqsa barattootaa keessatti hirmaannaa jabaa taasisuu seenan isaanii dubbata. Bara 1976 warra adda bilisummaa Oromoo hundeessan keessaa tokko yoo ta'u Magarsaa Bariifaa waliin hiriyaa dhiyoo fi waayila qabsoo turan. Bara 1977 erga yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii booddee hanga bara 1980tti gaazexaa Bariisatti riippoortarummaa hanga gulaalaa muummee ta'utti tajaajilanii jiru. Amajjii 28 bara 1980 sababa siyaasan hidhamanii hanga caamsaa 23 1991tti mana hidhaa turan. Adoolessa bara 1991 ABO bakka bu'uun mana marii mootummaa ce'umsaa galan. Akka bakka bu'aa ABO fi miseensa mana marii mootummaa ce'umsaatti godinaalee Arsii fi Baaleetti imaluun uummata dadammaqsaa turan jedhamee jira. Mootummaan Keeniyaa buufata nageenya lafa daangaa Marsaabeetii fi Waajjir gidduutti falmii kaase irratti ijaaramuuf ture akka dhaabbatu murteesse. Mootummaan dhimma keessoo Keeniyaa buufata nageenyaa lafa daangaa Marsaabeetii fi Waajjir gidduutti falmii kaase irratti ijaaramuuf ture akka dhaabbatu murteessuu caamsaa 15/2026 beeksise. Waldhabdee daangaa kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsaabeetii fi Waajjir gidduutti dhiheenya uumameen uummataa fi qabeenya mootummaa irraa miidhaan ga'uunis gabaafamee jira. Sanyiin vaayirasii Iboolaa haaraa talaallii hin qabne Riippaabilika Dimokiraasii Koongoo keessatti tatamsa'aa jiraachuun barame. Biirooleen eegumsa fayyaa addunyaa tatamsa'ina vaayirasii Iboolaa cimaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namoota 88 galaafate hordofee labsii hatattamaa fayyaa hawaasaa labsee jira. Dhukkubni kun kutaa bulchiinsaa Iturii keessatti kan jalqabee fi baatii caamsaa walakkaa bara 2026tti namoota 330 ol kan qabe vaayirasichi daangaa ce'uun biyya ollaa Yuugaandaa keessattis argamee jiraachuun barame jira. Giddugaloonni fayyaa dhibeen kun itti mul'ate kanneen akka Mongowaaluu,
Ruhaan biraa fi magaalaa guddoo Iturii Buunaa daangaa idila addunyaatti dhiyoo ta'uun isaanii sodaa tatamsa'ina naannawa kana waan dabaleef ministeeronni fayyaa dimokiraatawaa Riippaabilika Koongoo, Yuugaandaa fi Suudaan kibbaa marii hatattamaa akka taasisan isaan dirqisiisee jira. Sanyiin vaayirasii kana bundii bugiyoo Iboolaa vaayirasii kan jedhaman darbee qofa kan mul'atuu fi hanga ammaatti talaallii yookiin qoricha mirkanaa'aa kan hin qabne ta'uu isaa ibsamee jira. Jilli Tiraamp sodaa basaasaa irraa kan ka'e Chaayinaa gadhiisuu isaa dura bilbiloota fi kennaa barbadeessuun ibsame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii dippiloomaasii sadarkaa olaanaa pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin Beejingitti taasisaa turanitti humnoonni nageenyaa Ameerikaa nageenya naannoo jiila kanaa cimsanii akka turan himamaa jira. Jilli kun meeshaalee Chaayinaarraa argate kamiyyuu osoo xiyyaara pirezidaantii Air Force waan hin yaabbatin dura akka gatan yookiin achumatti dhiisan ajajni kennameefii jira jedhameera. Akka gabaasaaleen mul'isutti ergamtoonni tajaajila iccitii Yuunaayitid Isteetsi naannoo ba'iinsa xiyyaarichaa irratti sanduuqa kosii keessaa kan ka'an yoo ta'u, ergaan ifa ta'e meeshaaleen Chaayinaa irraa maddan kamiyyuu xiyyaaricha keessa akka hin galchine cimsee dhorkamee jira. Ibsa maddeen nageenya kennaniin gabaasaa hin mirkanoofne miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jiru kan faalleessuun pirezidaantiin Tiraamp bilbila dhuunfaa isaanii akka hin baasne himanii jiru. Gaan hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.